Nagaa jirtanii obboleewwan koo bakka jirtanitti nagaa rahmina rabbii isin wajjin haa jiraatu. Guyyaa har'aan tana keekii baay'ee bareedaa kan baay'ee nama hawwatu mana keenya keessatti akkamitti akka qopheessuu dandeenyudha kan hin qabadhee isiniif dhufe. Wantoota nu barbaachisanirraa jechuudha. Killee 2 nu barbaachisa. Aannan burcuqqoo 1 nu barbaachisa. Bishaan burcuqqoo 1 nu barbaachisa. Sukkaara nu barbaachisa. Zayita burcuqqoo gimmaashaa nu barbaachisa jechuudha. Kalliin jechuudha garuu dirqama miti, yoo itti fayyadamuu baattanis rakkoon fidu. Mankaa guddaa 1, baking powder mankaa guddaa 1, vaniilaa mankaa xiqqaa 1 jechuudha. Ammas boodaraa chokkolaataa nu barbaachisa. Kanneen jechuudha meeshaalee nu barbaachisu. Amma meeshaa itti hojjennu jechuudha kan nu barbaachisanii kinoo akkuma argitan qopheeffadheen jira. Karaa hojiitti dabarraa isiniin jedha, hanga dhumaatti viidiyoo ilaala. Akkuma argitan buuphaa jalqaba irratti godha jechuudha. Killee 2 jalqaba irratti asumaan jechuudha. Wanti jechuu barbaadu isinirran beeka jedheeti miti, garuu wanta beeku maafan isiniif hin qoonne jedheeti malee sukkaaratti naqeen jira. Akkuma argitan killee fi sukkaarri kun baay'ee walitti makamuu qaba, dirqama irra turamee walitti wahadamuu qaba jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti daawwadhaati. Mana keessan keessatti haala salphaadhaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Warroonni beektanis akkuma beektanitti, warroonni immoo hin beeknes immoo haala kanaan yoo hojjettan baay'ee bareedaa, baay'ee bifni isaallee baay'ee nama hawwata. Keekii baay'ee bareedaadha jechuudha. Sirriitti walitti makamuu qaba killee fi sukkaarri jechuudha. Haaluma kanaan sirriitti walitti makamuu qaba jechuudha. Amma wanti goonu kalli duratti jechuudha qopheeffanne san aannanitti makanna jechuudha. Boodarra akka waan aannan ititee akkas fakkaata jechuudha. Argitan boodarra walitti makneet teessisna daqiiqaa muraasaaf hanga nuti wantoota kaawwan walitti daddaballuuf kunniinuu tura xiqqoo ishee daqiiqaa muraasa booda immoo baay'ee jijjiiramanii fidanii argitan boodarra. Kanaafuu inni kun immoo baay'ee walitti makamuu qaba, sukkaaraa fi killeen jechuudha. Ergana zayitatti dabalanna jechuudha. Waliin dhoofnaa, sirriitti waliin dhoofnaa akka walitti wahadamutti jechuudha. Akkuma argitan kaakinoon haala kanaan sirriitti waliin dha'uu qabna jechuudha. Sirriitti haaluma kanaan sirriitti waliin dhoofnaa. Ergana aannan itti naqna. Argitanii jirtu xiqqoo akka waan itti fakkaatee jira jechuudha. Waliin dhoofna. Yoo aannan illee hin qabaanne niidoo bishaan burcuqqoo 1 niidoo boodarii jechuudha. Mankaa 3 walitti dabalattanii bakka aannanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Dirqama miti jechuu barbaadeen aannan bishaan itti naqannaa. Bakka kanatti bishaan
laallataatti naqanna. Erga tokko yoo nu jalaa badu waan ta'eef burcuqqoo tokkoon qopheeffadhe garuu burcuqqoo gimmaasharra itti naqne jechuudha. Kanaafuu kinoo akkuma argitan asirratti waliin dhaamee jira. Amma daakuu burcuqqoo lamanitti naqadha. Daakuu kubbaayyaa lama jechuudha. Kinoo akkuma argitan. Inni kun finiiladha. Finiilaan kan shittaan killee kan dhageessisnedha jechuudha. Kun immoo baakingi boodariidha. Yoo faniilaa hin qabaanne ta'e kan bakka faniilaa bu'uu ni danda'a. Killeen foolii akka hin godhanne kan gargaaru faniilaa fi kal jechuudha. Kanaafuu ani garuu lachuu fayyadameen jira. Lachuu fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kinoo akkuma argitan haala kan baay'ee bareedee jira. Hanga dhumaatti kan walumaan laalla waan ta'u. Bakka kanatti immoo meeshaa bakka daakuu boodarii chokkolaataa walitti makannu saahanii biraa nu barbaachisa. Saahanii kanatti walitti naqnee ergana lixii achitti bukeessine san kan walitti makanne san fuunee asumaatti boodarii kana walitti makna jechuudha. Kinoo haaluma kanaan jechuudha. Walitti hidhamee jira. Baay'ee bareeda bifti isaadha. Boodarra ni argitanii baay'ee namatti toludha jechuudha. Ergana meeshaa qopheeffannee asitti jechuudha maal gochuu qabna? Gimmaasha achirraa, gimmaasha asirraa, gimmaasha achirraa, gimmaasha asirraa akkasitti walitti ilaala hanga dhumaatti jechuudha. Kinoo haaluma kanaan hanga wantoonni nuti hojjenne sun xumuramutti haaluma kanaan tokko yoo nadhe tokko booda tokko nadhe akkasitti haala kanaan waliin geenna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda bifti isaadha. Kinoo akkanatti qarsi itti baasna jechuudha sarara. Baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'ee bareeda. Bifti isaa baay'ee bareeda. Haala kanaan hojjechuu dandeessanii jechuudha. Kinoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa kinoo akkuma argitan haala kanaan xumureen jira. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, share, like nuuf gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha. Baay'ee isin kabajna, baay'ee isin jaalanna. Warri subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa. Like, share gochuudhaan immoo akka nu jajjabeessitanii isiniin jenna. Obboleewwan kiyyaa bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu. Nagaan nu turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.